Ashamar kafuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muuqassi faana turuane jersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo aana baatee waajjira poolisii mana kutaa lamaa keessatti namoonni 108 hidhamanii jiru. Namoonni hedduunis dhukkubsachuun yaala dhabanii rakkoo hamaa keessa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Umar Sabaa waan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatee waajjira poolisii mana kutaa lamaa keessatti namoonni 180tu hidhamee jira. Namoonni hedduun dhukkubsatanii yaala dhabanii rakkoo hamaa keessa jiru. Aanuma baatee ganda jaltee keessatti ammoo kan mootummaa jedhee of waamu shiftaan biyya jeeqaa jiru kun ijoolleen keessan shaneedha jechuun qotee bultoota akka qonna hin qotanne godhaa jira. Namoonni waan kana godhaa jiran Yusuf Ali Said, Hiddaawee Gunfuree, Xooruu Gunfuree, Hiddoo Hasan namoota jedhamanidha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa fi zoonii lixaa tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii Abiyyi Ahmad irratti fudhataa jiraachuu beeksise. Bal'ina isaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa fi zoonii lixaa keessa socho'u waraana bilxiginnaa haleelaa jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa fi zoonii lixaa keessa socho'u waraana faashistii Abiyyi Ahmad haleellaa cimaa irratti fudhataa jiraachuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa Cibran Soddon Booro waraana murna bilxiginnaatiin hoogganamtu tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhatuun kaayyoo ajjeesu kaanis madoo ulfaataan adabee jiraachuun dhaga'ame. Guyyaa dheengaddaa jechuun gurraandhala 13 bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa Cibran Soddon Booro godina Gujii Bahaa magaalaa Nagellee Boorana bakka Gooroo Qullubbii jedhamutti waraanni faashistii Abiyyi Ahmad kan wal guurtee deemaa turte irratti WBO'n haattee hidhuun loltoota faashistii Abiyyi Ahmad 10 akka battalumatti yoo ajjeesu 20 ol immoo madoo ulfaataan adabee jiraachuun beekame. Haleellaa san hordofe waraanni ergamtu bilxiginnaa du'aa fi madoon ishee ambulaansii 3 wal guurte gara duubaa deebitee jiraachuun barame. Oduma wal fakkaatuun irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO zoonii lixaa Wallagga lixaatti magaalaa Qondaala guutumaan guutuutti harka isaa jala galfatee jiraachuu jiraattonni himaa jiru. Waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamtu naannaa sanitti lola jabaa waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa turte yeroo ammaa kana isheen lubbuun hafte baqattee magaalattii gadhiistee jiraachuun beekame. Ibsa ajajaa olaanaa ABO WBO'n baase rakkoon hidhamtootaa fi baqattoota Oromoo furmaata hatattamaa barbaada jedhe. Rakkoon hidhamtootaa fi baqattoota Oromoo furmaata hatattamaa barbaada. Ibsa ajajaa olaanaa ABO WBO. Dursa uummata keenya bakkaayyuu dhumataa fi dararamaa jiruuf gaddi nutti dhagahame guddaa ta'uu ibsanna. Uumaan dhala namaa wal qixxeessee uumuunii fi dacheessa akka irra jiraatuuf badhaasuun kennaa waaqati. Biyyi mootummaa fi siyaasni namaan tolfamanis lamummaa waliif kennuun daangaa sararanii mirgaa fi dirqama dhala namaa daangessuun bu'aa kalaqa dhala namaati. Rakkoon siyaasa impaayera Itoophiyaas sabooti gariif dirqama qofa kenne kaaniif ammoo mirga qofa qooduun haqa dhablummaa babal'isuun madda waraanaa fi goolama naannoo gaanfaa Afrikaa ta'e. Hidhamtooti siyaasaa Oromoo biyya keessaa fi baqattooti Oromoo biyya ambaa keessa jiran rakkoo hamaa keessa jiraachuu Oromoo hedduu gaddisiisaa jira. Rakkoon siyaasaa kun gara dhabee lola hamaa keessa seenuun lubbuu fi qabeenya dhala namaa guyyuu gaaga'aa jira. Haala kanaan gidiraan ilmaan Oromoo irra gahaa jiru ulfaatee Oromoon qa'ee isaa irraa buqqa'ee karatti ba'e rakkoo hamaaf saaxilamaa jira. Hidhaa fi ajjeechaan itti hammaachuun akkasumas hiyyummaan dararamee akka biyyoota halagaatti godaanu dirqame. Ilmaan Oromoo biyya isaanii keessatti hayyuu fi mootii ta'uu danda'antu rakkoo siyaasaaf jecha jireenya baqattummaaf saaxilame malee baqattooti akka tokkollee hin qaban. Hawwiin baqattootaa kanas akkuma nama kamiyyuu kabajaan hojjetanii jiraachuudha. Haa ta'uti Oromoon mootummaa isa ari'u hidhuu fi ajjeesu malee kan isaaf dhaabbatee falmu waan hin qabneef sarbamni dhala namaa kana hin jedhamne keessaa fi alaan irratti raawwatamaa jira. Jaarraa amma keessa jiru keessatti qabaan dhala namaa bifa kana
nama jiru baqattummaa keessa jiruuf mitiiti yakkama lubbuu namaa gaagaa irrattillee kan gaggeeffamuu hin malleedha. Mana dhiphaa keessatti lakkoofsa dhibbootaan lakkaa'aman walirra tuulamanii jiraachuun dhukkuba daddarbaaf saaxilamuu irra darbee qilleensa dhabuun fayyaa isaanii gaaga'amaa jiraachuun gocha namooma dhabaa ta'uun hubatamuu qaba. Ilmaan Oromoo Saa'ud Arabiyaa keessa jiraatan mudachaa jiru ajjeechaa jumlaa kan barootan darban Yaman keessatti mudachaa ture waliin wal fakkaatadha. Nama yaaduu danda'uuf baqataan keessumaa kabajaatti malee yakkamaa miti. Hidhaanis isaaf hin malu. Yeroo halagaan biyya keenyatti baqataa turetti ummati keenya baqataa beela baasee kaan daara itti uffisee waan qabu qoodee fi akka dhala isaatti keessummeessaa ture. Amma rakkoo ummata keenyaa biyya ambaatti mudataa jiru guddoo gaddisiisaa waan ta'eef furmaata hatattamaa barbaada. Tokko ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiran akka hatattamaan mana hidhaa keessaa baafaman hubachiifna. Qaamota mirga dhala namaaf falmanii fi aangawoota mootummaa mirgi dhala namaaf quuqama qaban hundi akka rakkoo kana furuu irratti hirmaatan waamicha dhiyeessina. 2. Gargaarsi hatattamaas akka hidhamtoota keenya dhaqqabuuf dhiibbaa feesisu godhamuu hubachiisa ummatni keenya. Bakka jiru waliif birmatee sagalee waliif ta'uun dhiibbaa feesisu karaa mootummootaa fi miti mootummaa tolchitan dhaammanna. 3. Wabiin jireenya ilmaan Oromoo hidhaa keessa jiranii gaafii keessa waan jiruuf jaarmiyaaleen idila addunyaa kan dhala namaaf dhaabbatan akka hatattamaan dhaqqabaniif magantaa dhiyeessina. 4. Dhimmi baqattoota Oromoo kun akka rakkoo dhala namaatti ilaalamee karaa UNHCR'n hordofamee furmaata waaraa argatu dhaammanna. 5. Ummatni Oromoo gidiraa jireenya fi baqattummaa hidhaa hiraarfamuu fi ajjeechaa keessaa bahuu danda'u yoo bilisummaa isaa gonfate biyya abbaa isaa irratti abbaa ta'e qofa ta'uu hubachuun bakka jirru hundatti harka wal qabannee tokkummaadhaan qabsoo isaa finiinsuu qofaan akka ta'e ajajaan olaanaan ABO WBO gad jabeessinee dhaamna. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa ABO WBO Gurraandhala 12 bara 2022. Waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamtu jalduutti daa'imman umriin isaanii 7 fi 12 ta'e ajjeesanii jiraachuun dhaga'ame. Guyyaa dheengadda jechuun sanbata darbe waraanni mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu magaalaa Shukutteetti daa'imman kichuu 2 ajjeesee jiraachuun dhaga'ame. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu magaalaa Shukuttee ganda Ilkee iddoo addaa Foollee jedhamutti guyyaa dheengadda jechuun sanbata xiqqaa darbe Gurraandhala 13 bara 2022 waaree booda qaamni nageenya mootummaa haleellaa raawwateen daa'imman kichuu 2 ajjeesee jiraachuun dhaga'ame. Daa'imman umriin isaanii 7 fi 12 kanneen kan ajjeefame qe'ee maatii keessatti jedhu jiraattonni. Muusee Guutaa daa'ima ganna 12 yoo ta'u Eebbisaa Badhaadhaa daa'ima ganna 7 akka jiraattonni jedhanitti. Isaan maleellee namni sadaffaa kan haleellaa cimaan irratti raawwatame tokko wal'aansaaf hospitaala ciisaa jiraachuu himan. Qaamni jalduu kaampii waraana kooluu qubatee jiru kun ergaa haleellaa wal fakkaataa kan hawaasa nagaa irratti raawwachuu eegale. Ji'a 3 kan jedhan jiraattonni ka'umsi haleellaa kana shanee qallabduu yookaan nyaachistu kan jedhudha. Haleellaa miilana nurratti raawwatame kanaan qe'een jiraattota akka gubate beellarni dhumuu qabeenyi saamamuu fi hawaasni baay'een qe'eerraa buqqa'uu himan jiraattonni naannoo balaan kun itti dhaqqabe kun. Humni haleellaa kanaan raawwatu poolisii humna addaa Oromiyaa poolisii federaalaa fi waraana mootummaati jedhan haleellaa qofaa osoo hin taane saamichi humnoota kanaan raawwatamaa jiraachuu siman. Sababa rakkoo kanaan uummanni walitti dhufee rakkina waliif dhaqqabuu hin danda'u jedhe namni kun gabaa warra du'aa deemuu dabalatee afoosha walii hirmaachuuf rakkannee dhanqamaa jirra jedhu. Haleellaawwan hunda dursee akka hawaasni waliif hin dhaqqabne neetwoorkiin bilbilaa balleessuu kan jedhan jiraattonni uummanni qe'eerraa buqqee facee jiraachuu dirqamummaa himanii jiru. Ganda keenya malees gandoota ollaa akka Cobbii fa'aatti haleellaa wal fakkaatu waraanaa fi poolisii humna addaa Oromiyaatiin raawwatamaa akka jiru himan jiraattonni ganda Ilkeerraa. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiileen madda nageenyaatti fufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.